Hordoftootaaf jaalattoota daa'imtuu miidiyaa har'a akka isaan agartan hariiroo gooroo mataa gafarsaatti argama. Akka isaan agartan sadarkaa gadaatiin agarsiisa aadaa jiranii akkuma isaan agartan dabballee irra jalqabee gammee xixiqqoo, gammee gurguddoo, kuus, raab, doorii, gadaa fi yuubii tokkoffaaf lamaffaa sadaffaa kan qabu sadarkaa gadaa kan keessatti kuusee eennak ta'e, dabballeen eennak ta'e, raabii eennak ta'e, gammeen eennak ta'ee fi waan kan cufayyuu waliin daawwanna. Akka xumura qoomii teennaatti itti dhiyaadhaa nu waliin daawwadhaa gadaa aadaa teessan baradha jilallee wal ga'een warjila ofuu hoota waliin daawwanna. Raza